Akkam jirtu hordoftoota Sibuu Neetwork. Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqaabu. Egaan akkuma beekamu torban kun torban goota tokko akka biyyaatti keessattuu akka Oromootti of biraa dhabnedha. Torban Hacaaluu Hundeessaati. Egaa anis qophii dhimma Hacaaluu Hundeessaa irratti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Itti dhiyaadhaa. Akkuma jalqaba tuttuquuf yaale torban kun torban Hacaaluuti. Waxabajjii 29 2026. Hacaaluu dura dungoo ta'anii saba isaaniif lubbuu kennanii aarsaa lubbuu impaayera Itoophiyaaf kennan. Impaayerri Itoophiyaa kan isaanis nyaattee artistoota baay'eetu jira. Kanaaf yeroo waa'ee Hacaaluu kaafnu maqaa isaanii dha'uun keenya hin oolu. Sababni isaas Hacaaluun bu'aa isaaniiti. Bu'aa firii isaanii. Hacaaluun goota. Dhaloonni har'a jiru kun dafee dammaqee yaadannoo gochaafii jira. Siidaan illee dhaabbateeraaf. Akkasumas faawundeeshiniin Hacaaluu kan gargaarsa garaagaraa kennuu fi badhaasa Hacaaluu Hundeessaa jedhu yookaan Hacaaluu Awwaard haadha warraasaa Aadde Faantuutiin kan dhaabbatedhas. Kan Hacaaluun fakkeenya godhatee keessattuu kan konkolaataan magaalaa walakkaa keessa harkifamanii fi kan bakka buuteen isaanii dhabame kan hin taane akkaataa hin malleen ajjeefaman baay'eetu jiru. Yaadannoo Hacaaluu kanaan ni yaadatamu jennee abdanna. Jijjiirama amma dhufeera jedhame kanaan aartii fi artistoonni shoora olaanaa taphataniiru. Artistoonni Oromoo karaa danda'ame hundaan waan isaanii hin kaffalle hin jiru. Jireenyatti dhabaniiru. Kaan immoo hiyyoomanii gargaarsa dhabuurraan kan ka'e du'anii dirree irratti gatamaniiru. Kanaaf du'ellee jedhee kan waa'ee isaanii hin dubbanne hedduutu jira. Namoota muraasa quuqamanii fi maatiirraan kan hafe garuu dungoo qabsoo kanaa kan ta'an artistootadha. Artistoonni Oromoo weelluu weellisuu qofa osoo hin taane walaloo fi yeedaloon gadi ba'anii aadaa fi duudhaa Oromoo ifa baasuu qofa osoo hin taane lolanii lolchiisaniiru. Ka'ee mirga kee falmadhu, aadaan kee dhokate, seenaan kee dhokate, afaan kees dhokate jechuudhaan afaan qawwee dura dhaabbatanii irbaata rasaasaa warri ta'an illee ni yaadatama. Kanaaf jijjiirama amma dhufe jedhamee kaasee isa duras warri qabsaa'aa turaniif jiran hedduudha. Sadarkaa bilchina Oromoo har'a ga'u kan godhan dhaaba siyaasaa taanee artistoota. Sababa kanaaf jecha sirnootni dhufaa darbaa impaayera Itoophiyaa artistoota irratti duula kan banan. Ogummaa isaaniitiin dhimma ba'uun hacuuccaa keessa ta'anii baqachuu dhiisanii yookaan ammoo bakka baqatanistis dirree ta'anii kan ogummaa qabaniin misaa'ila caalaa sammuu namaa kan jijjiiru, kan kakaasu, onnachiisu sirna kanaaf kan hin jilbeeffanne hedduun itti wareegamaa turaniiru jirus. Isaan keessaa tokko Hacaaluu Hundeessaa Boonsaati. Fakkeenyaaf qawwee kaasee kan lole, barsiisaa ta'ee qubee kan barsiise, dabballee ta'ee nama ijaaree dammaqsee sochooseera. Artistii ta'ee aartii afaan Oromoo dukkana keessaa ba'ee akka inni bifa ammayyaa fakkaatuuf aadaa uffatee immoo sabicha fakkaateera. Akka gootaatti ajjeeseera. Diinni gootummaa isaa hin beekne garuu bakka ciisicha isaarraa lafa harkisanii kan gatan eebbisa addunyaafis yaadatamuu qabu yoo waa'ee Hacaaluu yaadan. Hacaaluu fi dhaloonni amma jiran artistoota kunneen bu'aa eebbisa addunyaati. Kan Maaramee Harqaafaa, kan Sumaayyoo Muusaa fa'aati. Daadhii Galaan dhugaa saba isaa keessa jiru waan calaqqisiiseef afaan sabichaa ta'e waan dubbateef irbaata rasaasaa ta'e hafe. Warri olitti tarreeffaman hundi jarri kun yoo turan uummata irratti kakaasu jedhee waan sodaateef sirni impaayeraa isaan nyaata. Egaa gara ijoo dubbii kootti yoon deebi'u Hacaaluun abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaarraa haadha isaa Aadde Guddattuu Horaarraa kan dhalate yoo ta'u bakki dhaloota isaa Amboo. Utuu garaan isaa midhaan nyaatee hin quufin waggaa 17tti mana barumsaa keessaa rarraasanii fuudhanii Karchallee Ambootti darbatan. Achitti ijoollummaa isaatti hidhaa jalqabe. Silaa dhugaattituu dhuguma seerri biyya kana keessa jira ta'ee ijoolleen waggaa 17 hin hidhamtu ture. Hacaaluun daran mana hidhaa keessatti waa'ee eenyummaa isaa daran akka baree ba'u ta'e. Mana hidhaa keessa taa'ee walaloo barreessuu eegale. Quuqama xiiqiisaa walaloodhaan sirboota barreessuu jalqabe. Hidhaatiis ba'e. Hidhaan qoraasuma dhiiraati akkuma jedhamu Hacaaluun hidhaatti isa ba'e itti jabaatee xiiqeffate. Sirba isaa jalqabaas baase. Sirboota inni sirbe hedduu keessaa muraasa haa ilaallu. Sirboota Hacaaluu hundi isaanii ergaa qabu. Dhandhama kan qaban bareedina sagalee walaloo fi yeedaloo qofaatiin kan jedhamu miti. Hacaaluun itti dhimnee kan ergaa ittiin dabarfatudha. Sirba isaa sana keessaa quuqama, roorroo, gidiraa, gootummaa saba isaa kan ittiin ibsatudha. Fakkeenyaaf diiganii gaara sana gaara diigamuun mallee nu baasan addaan baanee nuti addaan ba'uun mallee kan jedhu seenaa Finfinnee fi Oromoo adda baasanitti kan impaayerri kun gosa Oromoo jibbee kan fagoo fidee achitti qubachiise. Kana kan inni jaalalaan qabee seenaa barsiisu. Hacaaluun sirboota isaa hojjetu hundaa keessatti seenaa qoratee kan sirbudha. Kanaaf Hacaaluun barsiisaadha. Seenaa barsiisa.
biyya impaayera kana keessatti hormi dhufee irratti badhaadhee kan saammoo irraa godaansifamaniiti kan Hacaaluun sirbaan qabee seenaa barsiisu. Jaalala saba isaatii qaba ture Hacaaluun baay'ees gara laafessa. Bara uummatni keenya bara wayyaanee Abdiilleen qindaa'ee naannoo Sumaalee keessatti dhume kitiloota immoo qe'eef qabeenya isaaniirraa akka buqqa'an kan taasise weerarri Oromoof Oromiyaa irratti bara wayyaanee fi Abdiillee godhame sun fakkeenya guddaaf kan yaadatamudha. Bara sana warra buqqa'an sanaaf kan dafee qaqqabe keessaa tokko Hacaaluu Hundeessaati. Qaamaan bakka sanatti argameera. Kanaaf gara laafina isaa saba isaa biratti kan akka ragaatti mul'atudha. Hacaaluun goota. Sanaaf ammoo ragaan bara namni hafuura baafachuu sodaatu keessa Hacaaluun waltajjii barkumeetti ba'ee bakka pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii jiran fa'aa keessattuu bakka tikoonni mootummaa jiranitti waltajjii sanarratti matireesii sagalee inni dhukaaseen of kenne saba isaaf aarsaa kaffaluu murtoo inni of irratti fudhate gootummaa isaa agarsiisa. Saba isaaf aarsaa kaffaluun murtoo inni of irratti fudhate gootummaa isaa agarsiisa. Utuu dhuguma quuqama hin qabu ta'ee lakki ani hin danda'u bakka biraan jira jechuu danda'a ture. Inni garuu carraa argadhettan sagalee uummata kootii ta'a jechuudhaan nama of kennedha. Keessattuu sagaleen akka rasaasaatti barkume sana keessatti dubbate kan naasise yoo ta'u innis akkas jedha: nurraa dhawwee yaa lammaa, nurraa dhawwee yaa biyyii, nurraa dhawwaa yaa biyyaa yookaan qeerroottanii sanatti warri aangoo rabsan akkaataa isaanitti ilaalaa turan seenaadha. Gootummaa isaa sanaan Haceen diinas fira sorate. Oromoon kitiloota hedduutti akkuma isa jaallatan warri sirna impaayera kanaa leellisan akka isa jibbanis beekamaadha. Kanaaf yeroo hedduu yaaliin ajjechaa irratti raawwatameera. Keessattuu akka inni biyya dhaloota isaa Amboo hin deemne dhorkamee ture. Hacaaluun ajjeefamuu isaan dura kan inni haasa'aa ture dhugaa hawaasa isaa keessa jirudha. Hacaaluun nama maatii isaa jaallatudha. Kanaaf ammoo sirbi inni hundaa dandeessuu koo jedhee sirbe ragaa jirudha. Baranni hidhame sana bara dhiphina isaa faana kan rakkattee ati yeroo baranni hidhame sana bara dhiphina isaa isa faana rakkattee ati yeroo hundaa hidhamtaa maaltu si waliin na rakkisee si dhiiseen deema jettee kana malee isaa hin buufne yeroo inni hidhame deddeebitee isa jajjabeessaa kan turtee fi ijoollee isaa kan guddisteef hundaa dandeessee isa waliin waan turteef hundaa dandeessuu koo jedheen. Maatii qaba, ijoollee 3, albama 3 gurraa fi ija uummata isaa biraan ga'eera. Ajjeefamuu isaatiin durallee sirboota hedduu qopheessee gadhiisuuf kan jiru turan. Isaanis sagaleedhaan ergasii gadhiifamaniiru. Hacaaluun gootummaa eebbisaa addunyaarraa akka dhaalullee yeroo maranii dubbata ture. Gama biraan gaafa yaadannoo Hacaaluu kana waggaan kunoo waggaa 5ffaa ta'eera. Waxabajjii 29/2026 aartiin Oromoo seenaa Oromoo guddisuu keessatti qooda artistootaa ba'an. Qooda artistoonni ba'an gulantaa adda addaan qoodee badhaasa kennaa jira. Baranas ajjechaan Hacaaluu Hundeessaa immoo waggaa 6ffaa isaati. Akkaataan du'a Hacaaluu otoo bira hin ga'amin waggaa 6ffaa isaa kabajamaa jira. Seenaa reermiin nyaatu Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa Sibuu Neetwork Waxabajjii 29/2026. Laphee Oromoo keessaas ni jirta ati hin duune. Seenaa ati aggaamtes hin hafu nutu kaasa. Qeerroon hundi wal taanee gumaa kees nutu baasa. Ilmoo kees harka qabnee farda seenaa kee yaabna. Handhuura Finfinneerra siidaa kee garsiif dhaabna. Har'a fooniin dhabamtus kaayyoon kee yoomuun duutu. Nagaatti ilma dhiiraa boolla kee booknaa guutu. Nagaatti ilma dhiiraa.